jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shamaas jecha. Egaa wanni tunis na qaqqabu wanniin an jechuu barbaadu tokko akkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Nu waliin mari'anna jechuu barbaadeeti. Wanni silaa godhuu qabnu ta waliin mari'annu hoo maali? Inshaallah gaa waanuma jiraati walumaa galattuu waan jiraati. Wanni jiraatu dubbii nuti itti jirru ta keessa jirru tanaa jechuudha. Dubbii tana waliin mari'achuuf dirqamee liifii tana seenuu hedduu muddamee seene. Garuu haa seenuu liifii seeneetiin jira inshaallah. Yaada yaaddoo jechuu barbaadeeti. Reessa yookiin fayyuma iyyee gaas keessa baga nagaan dhufte seeni noorsi hin jenne. Taatan hunduu ol seenaa jabaadhaa koottaa isin hin ja'a. Hayyee Manjira, assalamu alaikum. wa alaikum salaam wa rahmatullahi barakaatu. Jirra, alhamdulillah, galata rabbi akkamisin. Jirra galata rabbii kunoo isin akka Akkam numa jirtani? Ni dhagamti.